Fidii kottu ani kanaa booddee waan tokko keessa galeera taanaan ani Abrahaam miti du'ee argameera. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa dhufanii jiru. Faranjiin Maqdasiin fidee Maarkiin Abrahaamin fide. Mee kan Abrahaam irraa jalqaba dubbanna. Egaa yeroo Ruutaan natti himtu baay'ee namatti dhagahamaa. Waan hundumayyuu dadhabdee irraa gargar baatee abdii kutannaan ishee irratti argee yeroo kana Ruutaadhaan tokkoof tokko nama ishii barbaachisaa yoo jedhu dubbate. Egaa osuma inni asawaa jiru Abrahaam inni dhufe. Yeroon bilbila si bilbilee na jalaa hin kaastu jennaan ani inuman si jalaa kaasaa yoon bilbiltee beetta waliin osuma jedhanuu wantati hojjechaa jirtu waan gaarii miti kaa jennaan naa waqqasuudhaaf na waamte taanaanii asuma irratti dhaabi yoo jedhu dubbate. Haa ta'uyyuu malee maalidha wantati gochaa jirtu mee Ruutaan sin gaddisiistuu gaafa inni jedhuun namoonni hundumti keessaniyyuu dhuftanii nagaa koo yeroo hunduma waliin dhooftu nagaatti jiraachuun barbaadaa kanaafiyyuu na dhiisaa yoo jedhu dubbatee jira. Akkamittiidhaan si dhiifna ishiin haadha manaa kee miti in jaalattuu yoo jedhuuni in jaaladhu kan jedhu jechi afaan koo keessaa hin baane jennaan ishii maal gochaa jirtaree. Yeroo darbanis akkanumattiidhaanii lammata ittiin deebu jechuudhaanii kinoo ammas kan bira uumtee jirta. Yoo maaliif ishiidhaan eeteeffattaa yoo ishii wanta biraa gootee taate ati maaliif waan biraa goota jennaanii ani obboloota kooti kan ishiin jetteedhaanii miidhameera. Akkasumas immoo yeroo baay'ee kottuutti manatti deebi'i jedhee dhiifama gaafadheera. Anarrayyuu darbee abbaa kooyyuu fideera. Abbaa kooyyuu dallansisteetti abbaan koo har'a itti qabamee jira yoo jedhu dubbatee jira. Osoo ofii keetii toora hin galiin osoo ofii keetii hin sirreeffamin akkamittiidhaan abbaa keetii waamta silas ofii keetiif hin sirreeffamne waan baay'ee balleessaa akka jirtu sitti mul'achaa hin jiru. Si'itti gaarii ta'eetu sitti mul'ata namoota biratti immoo badaa ta'eetu mul'ata yoo jedhu Maarkiin itti dubbateera jechuudha. Inni immoo eessatti badeen eessatti goreenii boqodhaa jedhe jechuudha. Egaa maalidha natu jechaa jirtu Eermiin maalidhaaf kan ishiin dhufteenaan kun sababa ta'uu hin danda'u. Eermiin wanta gaariidhaan dhufte yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Ani amma akka Abrahaam irraa hubadhuutti jechuudha. Nama bakka abdii kutatee akkasumas immoo nama waattu hojjetames ni fakkaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hin beekan jechuun ishiinis kiftatii Ruutaa fi Abrahaam argitee dhufte malee dura namni kun hin dhufne jechuudha. Kun immoo maal ilaalchisa reedhaa? Kanaaf ati sirrachuu qabdaa. Ati iddootti deebi'uu qabdaa. Har'as borus maalidha? Hanga yoomittoo akkanatti hin jiraatamaa? Maaliif hin yaanne? Abbaa malee dhalli kun akka guddatu barbaaddaa? Sin gaddisiistu sitti hin dhagahamtu jennaan na dhiisi jedhee meeqa qabee jechuudha. Kadhatee jechuudha. Taasofsiisaa ture. Itti mari'achaa ture jechuudha. Takka fuuraa citaa takka waan ta'e ta'a bilbila naasofneerraa bilbila walii galleerraa wanti haaraan hin jiru. Ishiin kottu deebi'i jennaan diddee amma kottu deebi'i miti rakkoo hin jiru wanta sirrachuu qabudha kan sirrachuu qabu Abrahaamii. Dubartiin gaa'ela ishiitiif amanamtu tokko tuttuqqaa kan hin qabne dhugumaan akka ofishii qulqulluu taatetti sirraa qulqullummaa barbaaddi jechuudha. Maaliifi amma Ruutaan mana jirti ati baatee dubartii biraa argita taanaan dubartii biraa kolfita taanaan akka barbaadan si hammatu taanaan kun sirrii miti. Gochi amma
Eeramin gochaa jirtu kuni jecha haadha manaa kee maraachuudha jechuudha. Maaliif jennaan walitti buutanii gargar baatan jechuudha. Erga gargar baatanii immoo taa'uu qabdu turtan sibsibbi jettee taa'uu qabda turte jechuudha. Amma inni akka jedhutti wanti kun eetoodha jechuudha. Anaanii ofiishitee edda gargar baatee dhiira finnee dhiira fiddeen dhunnee ishiin kan jedhudha jechuudha. Na ittiin morkachuus hin qabu bakka. Ruutaanis Abrahaam morkachuu hin qabdu. Jireenyi morkii immoo yoomiyyuu hin dhaabbatu. Utubaa hin qabu jechuudha. Nama utubaa malee dhaabbatu hin jiru. Amma inni akka jechaa jirutti manni banaadhaa dhuftuu aagaltuu ani shimatti galteetti taanaan kana booddee homa rakkoon hin jiru kan jedhudha jechuudha. Isa kanadha. Egaa sana booddee biraa deeme jechuudha. Maark immoo ani kana durasi waan baay'ee ta'een akkan taanetti ishii manatti deebisee wanti kun lammata ittiin deebi'amu jedhameetidha. Kan eddagana lammata irra deebi'ame akkam akka ta'u hin beeku. Garuu haa ta'uyyuu malee guyyaa boruu ishii geesseen mana waan jiru inaasoof naidhee jira jechuudha. Dhugumaan kaameraadhaan ala meetaa'aatii teessisiitii Maark haasawanii. Dhugaan sinin jedha jireenya keessanii miidiyaa qofaan godhiinaati mee kaameraan ala qalbiidhaan teessisiitii yaadaan teessisiitii mee dhugumaan obboleessadhaa quuqamni ruutaa na quuqamna biraam na quuqa yoo jette ta'e mee atumta akka nama guddaatti bakka bu'iitii dhugaa dubbachuuf waa'ee ijoollee kanaatiif furmaata laadhu. Namichi yeroo darbe ruutaa biras dhaqee Abrahaam biras dhaqee ofiis isaatiif amma shakkamee jira. Eenyutti shakkame sitti fakkaata? Busiyyee obboleettii Abrahaamitti jechuudha. Kan saayyoo otoon sirreeffatiin ganaa kan namaa maali sirreessadhanillee kinoo namni sirreessuu dhufe illee buluun illee kiyyoo keessa gala jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo jechuudha dhimma gaa'ela kanaa gidduu haa galu. Dhimma gaa'ela kanaa jechuudha. Abrahaam immoo bitame. Gaa'ela keen barbaaddoo ta'e mana keen barbaaddoo ta'e ruuttaadhaan nan barbaada otoo ishii yaada ishii sirreeffatte jetteetta mitiiree innaa immoo namni immoo si gaafachuu dhufe immoo inu taaliin bitame. Ruutaanis akkasuma innaa namoonni si gaafachuu dhufanii yaada wanta jiru waan barbaaddu sana himadhu. Isa kana barbaanna nuti jechuudha. Namoonni yeroo qalbiidhaaf sin gaafatanii nan barbaada jettanii yeroo immoo dhugaadhaaf sin gaafatan immoo lakkin fedhu jettanii fuula ichi walirraa garagalfattu taana faayidaa hin qabu jechuudha. Isa kanadha. Meeyyuu inni biraa immoo mucaa mana hidhate keessa sunillee maalidhallee jedhee gaafateera. Kan biraas immoo faranjiin maqidiidhaan fide. Maqidiidhaan fidu isaatiin dura maal jedhe isinitti fakkaate? Maqidiin nan yaade jettee yeroo hunduma dhuftee mucaa kana ilaalte taana rakkoo guddaadha. Mucaan sunis immoo mana sana keessaa bahuu qaba yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Mucaan kuni waan baay'ee dhugaa jirtu erga dhufee haasawaa jira dubbachaa jira garuu namni isa dhaga'u hin jiru malee jechuudha. Na hin dhufte jechuudha. Na erga ishiin dhuftee booda Maqidii ati mucaa kana dhuftee ilaalta taanaan gaa'ela isaaniitti rakkoodha jennaani mucaa maal si godhee Abrahaam faana walii galaniitu jiraachaa jiru. Kanaafiyyuu inni yoom nan dadhabe jedhee yoom nan jibbe jedhee ruutaa yoom kana dubbatteenaan dirqama miidiyaa irratti baatee dubbachuu hin qabdu. Anatu bukkee ishii jira waan ishiin taatu akkatti ishiin ooltu hundumayyuu anatu beeka waan ta'eef mucaa kana dirqama fudhattee deemuun jennaan ani fudhadhee hin deemu fuudhees iddoon geessus hin qabu. Isa kanadha. Abrahaam bilbiliitii yoo barbaadde ta'e Abrahaamin gaafadhu Abrahaam fuudhiitii deemnaan jedhee taanaan fuudhee nan deema. Garuu ati eenyudha mana kameedha kanatti fuudhii deemnaan jettu jenna morma keen qabee si'uudha. Infutee deemta. Sana booddee ani cannaqamaan jira. Ani dhiphina keessan jira. Piroosesii biyya halaalle kan na hambise Abrahaamidha. Asitti hojjedhu naan jedheeti. Abrahaam waan baay'ee naaf ta'aa jira. Mucaas immoo eegaa jira. Bareeraa amala saayii waan inni naan jedhe nagarree wayii jetteen jechuudha. Innaa jechuudha. Sababni jechuudha akkaataan ishiin fiddeetti mana keessa rakkisaa. Namni mee ilmoo namaa jechuudha kan hin taane
osoo walii galtee qindeessitee namni gaafa dhala namaa wal harkaa fuudhu yookiin immoo jechuudha mucaadhuma firaa wayii wal harkaa fuudhu adaraa jedhaniiti. Dhugaan siniin jedhe adaraa taa'anii walitti kennaniiti wal biraadhaa deemu jechuudha. Ishiin kun garuu fiddeet jechuudha akka nama qoshaashaa gatuu walatti fiddee manatti gattee deemtee sana booda akka inni mankaraaru ta'ee jechuudha. Angaarraatti gaaf sana buluun gaarii edda ishee argeemmoo rakkoon qabu omaayyuu kanaafiyyuu nan eegaa nan maal ta'an kun hin ta'u jechuudha. Akkaata namni nama meeqayyuu ni guddisa sirriidha hinni garuu haallitti mucaan kun dhufe mana keesseenee rakkisaadha jechuudha. Ati maali inde balleessarratti balleessaa ilmi dhiiraa utubaa manaati jedhama mitiiree inde kanaafiyyuu utubaa ta'uu kee baruu qabda Abrahaam. Baruu qabda asiini Ermeellaa asiini mucaa mee inna tokko bakka ruutaa buunee yeroo asaamnus yeroo yaannus mee rakkisaadha jechuudha mucayyoo kanatti hin faradamu jechuudha. Asiin mucaan jirti asiin intalli ishiin kun jirti ishiin hiriyaadhaa dhufte hiriyummaadhaa dhufte jedhu hiriyummaadhaaf immoo dhufne hiriyummaadhaaf namni dhufe namarratti waliin ba'u inde nama nammasu nama dhungatu ishiin mee jechuudha arraba ishii kanaa mangaagaa Abrahaam irra keessee arraaburraatiin kan hafe dhugaa dubbachuun wanti tokko wanti shaaf hin jiru jechuudha. Wanti tokko dubartii hoteelaa akka taates ni beekamti jechuudha. Jireenya kee balleessuuf malee jireenya kee tolchuudhaan miti. Dubartoota akkanaa immoo jabaatamee namni dhugaan tokko baqachuutu isa barbaachisa Abrahaam. Mucaa kanas mana keetii baasuu qabda. Akkuma moskiti yookiin immoo gargaartuu qaxartee fi jirtutti ishii biratti qaxarii yookiin immoo mana kireessaati walii galteedhaan etoo ishiin akkasitiin teessu booda immoo mucaa fuudhee manaa baasee akkas godhe akkasiin hin jennee fi adda babaatti mucaa haadhatti deebisi. Anatu guddisee nanaadha erga jettee guddiftuu hin gargaaramti. Sobanii fidaniitu dubbiini akka isaan dhufaniif ta'uu didaye isaanis saamuudhaaf dhufame. Abrahaamin saamuudhaaf dhufaniitu jireenya kana barbadeessuuf gaa'ela kana barbadeessuuf dhufaniitu akka isaan yaadan jalaa ta'uu dideetu inni isaan gogsuu barbaadan coolagee jechuudha. Akka biqiltuu bishaan dhabee jalaa ta'e jechuudha. Galma ga'ee fi galma hin geenyeef jechuudha. Kanaafiyyuu atis mankaraaruun qabdu amma eedda malee boruu deeddu Abrahaam gaafa mana barnootaa galchite kanallee mucaan kun illee si jalaa atamuu danda'a. Booda kassasamuu dandeessa. Seeratti dhiyaachuu dandeessa. Rakkoo guddaa sitti gottota. Wanta tokko wanti isinii mallattoo qabdan hin jiru. Calleettee mucaa harkaa fuute. Indee maa jechuudha? Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nasa kanadha. Mee wanta ta'ummoo hin laalaa. Isa kana kaa gooftaan kosinaa heebbifama shaaloo.